Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Caaliitu bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Warreen mana Caalii haaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Warri kaan immoo akkuma beekamu like gochuun jalqaba. Har'a addatti gammadeetaniin gammachuudhaan bakka tun hangeenye malee jechuudha. Oliinuu taalaa isinitti agarsiisayyuu jechuudha. Bakka nani jiruu fi viidiyoon haalli nama mijatu malee taa'ee miti dubbachuu kan hin qabu har'a. Hedduu gammadeetaniin jira. Maaliif gammadde? Maaltu si gammachiisa? Akkuma jettanii mata duree irratti argitaniirutu Jo'aar Mohammed United Arab Emirates Dubaay dhufuufi jedhameera. Dhufamuufi gaafii gaafatameen Dubaay akka dhufu nuuf himamee jira jechuudha. Kanaaf kanarra wanti nama gammachiisu maaliin? Ani nama poolitikaa hordofuu miti, waa'ee poolitikaas keessaan qabu homaa mootummaa kamuu hin deeggaru garuu Jo'aarin garuu akka armee kootittan jaaladha. Akka armee kootittin jaaladha jechuudha Jo'aar. Baay'een isa jaaladha. Baay'ee baasee odeessuu akkas jechuu baadullee Jo'aarin addattin isa jaaladha jechuudha. Namni Jo'aarinis hin jaalanne ani hin beekan. Seexana daabiloosin ala namni isa hin jaalanne jira jedhee yaadu akka kootti jechuudha. Baay'ee waan innis jaaladhuuf ani immoo kan hin jiraadhu saree United Arab keessa waan ta'eef carraan kun carraa isa arguudhaaf carraa bal'aadha naaf jechuudha. Naaf carraa bal'aadha. Itoophiyaa keessa taa'ee Jo'aar ijaa kootiin bira ga'ee suura isaa sana argu kana sagalee isa bookkisu sana nan dhagaa jechuun mustahiil anaaf abjuudha malee waan akkasitti naaf ta'uu miti nan beeka kana jechuudha. Eenyutu achitti namoota eenyu sana agarsiisa. Kanaaf United Arab keessatti immoo mirgi namoota kabajamaadha wal qixa waan ta'eef iddoo barbaadde dhattee ati eeyyama jara kee biraa qabaannan arguu bashannanuu dandeessa waan ta'eef ani gaa amma dubbii kanatti dhalaa jiru maal isinitti fakkaate? Ani kontiraatan hojjedhaa mana kana guyyaa tokko la fiti jedheen beeku. Wantini mana yaalaa qofa kan inni dhaqee jechuudha. Mana yaalaa qofa mana kanatti kan inni dhaqee amma gaa ijaan walitti dhufu keenya madaamii wajjiniini. Madaamii wajjin wal kabajnee jaalalaa fi tokkummaadhaan wajjin jiraachaa turre amma kanatti hamma sa'aatii har'aatti jechuudha. Garuu Jo'aar biyya kana keessa ejjate taanan aniif ishiinis walitti bu'uu keenya jechuudha. Maaliif an takka rigin dhaqan jenneeni rigina geessin jenneeni alan inni dhufe taanan immoo bakka homtuu hin jiru jechuudha. Kontiraatan jiraa miti. Kontiraata koo dhiisen deeman ji'a muraasan naafee galuufa ji'oota muraasa galata rabbiiti baay'ee dheeraa miti. Ishiidhumayyuu jechuudha. Ishiidhumayyuu gaa adda kukkuteetaniin nagaa jedhee gaafa sana dhaqee salaalee sababa naa taatee gala malee anis arguu hin dhiisu jechuudha. Si'umanni naanni jirtuu faa jedhu san Oromoo naa jedhu san isa dhagaa'uun barbaada jechuudha. Gurra kiyyaan biratti isan miidiyaa irra dhaga'u san qaamaniin bira dhaabbadhee fuula isaa ilaalee sagalee isaa dhaga'ee gammaduun barbaada waan ta'eef aniif ishiin yoo didame booksii walitti kennuunis jira jechuudha. An akkanatti gammachuudhaan hin eegee jira hawwaa jira jechuudha isa arguudhaaf. Egaa ijoollee United Arab keessa jirtan kana dura yeroo faarfattoonni sirbitoonni garaagaraa karana dhufan hedduun keessan qophii gootanii eegaa dhaqaa turtan. Alala Jo'aarin akkamitti eegdu laata? Ammumaa kaasetu gaafii addaanatti ta'aa jira jechuudha. Kanaaf ani immoo amman ka'ee qophiin xumuraa jechuudha. Amma inni dhufee biyya kana keessa seenutti qophii xumureetuman daddafee toosa eegaa waaqayyoon immoo otoo lolaan hin ta'in akkan dhaqee isa argu madaamii kee garaa siif haa laaffisu ija nagaatiin argi akka hawwitetti argu akka hawwitetti nafinii jedhaatiin eebbisaa mi'aadaraa keessan jechuudha. Ani dirhaama nattafa malee Jo'aan arguun natti naaf. Dirhaamni nattaaf kan ji'a tokkollee narraa kutatani malee an dhaqee Jo'aan arguun dhiisu jechuudha. Kanaafuu deeggartoonni Jo'aar warri Jo'aarin jaalattanu waaqayyoon si haa gargaaru naan jedha. Ija nagaatiin arginaan jedha. Daraa keessan kadhannaa naa taasisaan isiniin jedha. Nan dagatinaan isiniin jedha. Baga gammadnee baga gammaddanii nagaan nuu yaa dhufuun jedha.
hundumti keessanuu gaafa sana dhaqa maal abbaa isaati guyyaa tokko gadi ba'anii nama jaalataan arganumaa rakkoo hin qabu. Shawaa shambaa jedhaati. Egaa dhaqaatti ilaallu itti qophaa'a yoomi jedhaa gaafii babbaay'isaamee akka daddafee nuu dhufeetu argineetuma lubbuun keenya nu boqottutti jechuudha. Akkas fakkaata. Har'a akka oduu kanan isinii fidee dhufee gammadeeraa gammachuu kana isinis qooddadhaadha. Rabbiin nagaadhaan ija nagaatiin nu agarsiisu jedha kadhadhaadha. Isiniin jedha obboleeyyan koo oduun har'aa kana fakkaata. Kadhannaa keessan inni yaadadha akkan isa jaan argu jechuudha. Waaqayyoon nagaan isaa fidu nagaan fideetu nama isaa argu nu haa taasisu jechuudha. Waaqayyoon kana fakkaata. Turtii gaarii isiniin jaalladha.